Akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota keenya kun qophii ispoortiidha. Qophiin ispoortii kun immoo karaa foddaa wajjin misii kan isin biraan geenyu yoo ta'u, qophii kana waliin ani Gadaa Bultii Misii waliin tura amma xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Oduu biyya keessatti irraa yoo eegallu atileetiin Itoophiyaa Abbaa Jaayyanaa maraatoonii Paaris irratti dorgomame injifate. Atileetiin ganna 20 kun dorgommii maraatoonii yeroo jalqabaaf dorgomamee injifannoon kan ergate yoo ta'u, dorgommichas sa'aatii 2 fi daqiiqaa 7 fi sekoondii 15 xumuree jira. Atileetiin fageenyi tilmaamni kennameef Guyyoo Adoolaa ganna 32 Abaa Jarraa sekondii 20 fagaatee dorgommicha lammaffaan xumuruu danda'eera. Atileetiin Keeniyaa Joosfaat Boo'it immoo Guyyoo duuba sekondii 5 turee sadaffaa bahuu danda'eera. Abaajeen kanaan dura walakkaa maraatoonii malee maraatoonii fiigee kan hin beekne yoo ta'u, bara 2021 biyya Hoolaandii Boosaanitti dorgomee daqiiqaa 59 fi sekoondii 39 lammaffaa bahuun xumuree ture. Abaajeen kiiloomeetira 35 booda atileetota kaan irraa adda bahuun saffisaan dabalee garaagartee sekoondii 20 uumuu danda'ee jira. Waggoota arfan darbe keessatti atileetiin Itoophiyaa dorgommii biyya Faransaay keessa dorgomee yoo injifatu kun yeroo sadaffaadha. Egaa dhaggeeffattoota keenya gara tapha Pirimeer Liigii Itoophiyaatti yoo darbinu sanbata Makalaakaan 2-3 Adaamaan yoo mo'amu Bunni Sidaamaa 2-1 Hadiyyaa Hosaanaan injifatamee jira. Taphoonni Pirimeer Liigii Itoophiyaa dilbata itti fufuun taphataman Faasil 2-1 Walaayittaa Diichaa yoo injifatu Qiddus Goorgis 2-2 Humna Ibsaa injifachuu danda'eera. Ittuma fufuun taphoonni har'a taphataman Itoophiyaa Madiina Arbaa Mincii waliin kan taphatu yoo ta'u, Dirredawaan Laga Xaafoo fi Laga Daadhii waliin kan taphatu ta'a. Egaan gara gabatee Pirimeer Liigii Itoophiyaatti yoo darbinu Qiddus Goorgis qabxii 38 tokkoffaa, Baahir Daarii fi Itoophiyaa Madiin qabxii wal fakkaataa 30 qabaachuun garaagarummaa gooliitiin kilaboota wal duraa duuba sadarkaa lammaffaa fi sadarkaa sadaffaarratti argaman yoo ta'u, Hawaasaan qabxii 25 sadarkaa arfaffaarratti argama. Humni Ibsaa fi Laga Xaafoo Laga Daadhiin kilaboota wal duraa duubaan sadarkaa dhumaarratti argamanidha. Oduu bargamaatiin ammoo tapha Pirimeer Liigii Ingilaandii kan ilaallu ta'a. Taphoonni Pirimeer Liigii Ingilaandii boqonnaa booda torbee kana deebi'uun taphataman sanbata Maanchister Siitiin dirree isaa irratti Liivarpuuliin kan keessummeesse 4-1 yoo injifatu, Barnimaawus 2-1 Fulhaamiin, Arsenaal 4-1 Liidz Yuunaayitid, Biraaytan 3-3 Bireentifoordiin qixa bahuun qabxii 1-1 kan qooddate yoo ta'u, Kiristaal Paalaas 2-1 Leestar, Nootingi Foorest Wolves waliin taphachuun 1-1 galii walitti galchuun qabxii 1-1 kan qooddata yoo ta'u, Cheelsiin dirree isaa irratti Aston Villaa kan keessummeesse Cheelsiin 2-2 Aston Villaan injifatamuu danda'eera. Ittuma fufuun dilbata taphoonni taphataman West Ham 1-2 Southampton yoo injifatu, Newcastle 2-2 Manchester United injifachuu danda'eera. Har'a galgala taphoonni itti fufuun taphataman Everton Tottenham waliin kan taphatu ta'a. Gara gabatee sadarkaa Pirimeer Liigii Ingilaanditti yoo darbinu Arsenaal qabxii 72 walitti qabachuun tokkoffaa, Manchester Siitiin 64 walitti qabachuun lammaffaa, Newcastle fi Manchester United qabxii wal fakkaataa 55 walitti qabachuun garaagarummaa gooliitiin sadaffaa fi arfaffaa, Tottenham qabxii 49 shanaffaarratti argama. Everton, Leicester fi Southampton kilaboota wal duraa duuban sadarkaa dhumaarratti argamanidha. Egaa dhaggeeffattoota keenya taphni Pirimeer Liigii Ingiliz kana yoo ta'u, gara tapha Laa Liigaa Speen torbee kanaa yoo ilaallu sanbata Ilcheen dirree isaa irratti Baarseloonaa kan keessummeesse Ilcheen 2-4 Baarseloonaan yoo injifatamu, Giroonaan 2-1 Ispaanool injifachuu danda'eera. Atileetik 2-2 Getaafee waliin qixa yoo bahu qabxii 1-1 kan qooddate yoo ta'u, Kaades 2-2 Seevilaan injifatameera. Taphoonni Laa Liigaa Speen dilbata itti fufuun taphataman Atileetik 1-1 Real Betis yoo injifatu, Seeltan Armeeriyaa waliin taphachuudhaan 2-2 walitti galchuun qabxii 1-1 qooddachuu danda'eera. Ittuma fufuun taphoonni taphataman Real Madrid 6-2 Real Valladolid yoo injifatu, Villarreal 2-2 Real Sociedad injifachuu danda'eera. Taphoonni Laa Liigaa Speen har'a taphataman Valencia fi Real Vallecano har'a halkan kan waliin taphatan ta'u. Gara gabatee Laa Liigaa Speenitti yoo darbinu Baarseloonaan qabxii 71 tokkoffaa, Real Madrid 59 lammaffaa, Atletico 54 sadaffaa, Real Sociedad 48 arfaffaa, Real Betis 45 walitti qabachuudhaan sadarkaa shanaffaarratti kan argamanidha. Real Valencia fi Elchen kilaboota wal duraa duuban sadarkaa dhumaarratti argamanidha. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu keenya birootiin ammoo Cheelsiin tapha dilbata Aston Villa waliin taphate 2-2dhaan akkuma mo'ameen leenjisaa isaa erga gara kilabichaa dhufee ji'a 7 hin guunne Graham Potter hari'ee jira. Erga leenjisaan kun fulbaana 8 Brighton irraa dhufuun leenjisaa duraanii Thomas Tuchel bakka bu'ee as Cheelsiin taphoota 31 keessaa 11 mo'ameera. Cheelsiin sadarkaa arfaffaarraa qabxii 12 fagaatee qabxii 38 qabatee sadarkaa 11ffaarra jira. Ta'us garuu bara kana kan akka Cheelsii maallaqa guddaa taphattoota bituu irratti baase hin jirus jedhamee jira. Paawundii miliyoona 350 kan baase Cheelsiidha. Abbootiin qabeenya kilabichaa Potter areemuusaatti baay'ee mufataniiru jedhame. Potter hanga itti gaafatamummaa dabarsee gargaaraa leenjisaa Brighton Bruno Saltaariitti kennutti akka haala mijeessu walii galeera. Abbootiin qabeenya Cheelsii Todd Boyle fi Bahadad Egabalii Potteriif akka namummaattis ta'ee akka leenjisaatti kabaja guddaa akka qabaniif ibsaniiru. Cheelsiin ammas qormaata cimaa fuulduraa kan qabu yoo ta'u, kibxata itti aanuun Pirimeer Liigii Liivarpuul waliin kan taphatu ta'a. Kana malees bitootessa 12 ammoo Shaampiyoons Liigii Madrid waliin kan qabu yoo ta'u,
Pirimeer Liigii Ingiliz keessatti akka baranaa leenjistoota jijjiiramanii hin beekan kan baranaa kan bira darbee sadiin kan caaludha jedhame. Pootar malee Leicester Citynis leenjisaa isaa Brendan Rodgers hari'ee jiraachuun isaa ifoomeera. Pootar akka leenjisaa Chelsea taphoota 31 keessaa 12 qofaan kan mo'atan yoo ta'u, qabxii tapha tokko irratti argatan turan kan leenjistoota Chelsea duraan turan hundaa gadiidha jedhame. Gameessi kubbaa miilaa umurii waggaa 42 lammiin Spain Bruno Saltar bara 2019 soorama bu'uura karaa leenjisummaatti seenuun dura waggoota 7 Biritaan keessa taphateera. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophiin ispoortii har'aaf qindeeffannee dhufne kana fakkaata. Qophii kana immoo qindeessuuf kan isin biraan ga'e ani Gadaa Bultum amma torbanitti turtii gaarii.